garuu yeroo tokko immoo teenyee yeroo ilaalu kana wayyaa kan jedhudha. Kanaaf hundumti keessanii baga nagaan nuftani wanta haala deemaa jiru kanarratti xinnoo mashee yaada dhuunfaa mataa kun kennachuu dhufe in callisnee teenye yeroo jenne ilaalu callisuu hin dandeenye maaliif oromummaan keenya nutti dhagaama dhiiga keenya gatii ta'eef lafee keenya foon keenya gatii ta'eef callisanii taa'anii ilaaluun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf baay'ee wanta amma opidiyoodhaan jira malee godhaa jiru yookiin Abiy Ahmedin opidiyo irraa taa'ee dandaanarraa yookiin immoo Addis Waraggaarraa yookiin lama magarsarraa addaan baastanii ilaaluun sinirran jiru. An ofii koo takkan ilaalutti jechuudha. Maaliif yoo jettan namichi kun wanta tokko qobaasaa kan hojjetu hin qabu. Manifestoo mataa isaanii qabu, kaayyoo fi karoora mataa isaanii qabu. Asiin ilkaaniin nutti kolfaa, asiin gaafa nu rakkannu gadi ba'anii wanta gara biraan nuun jecha yoo barbaadan immoo akka barbaadan nu godhanii dubbachuun kuni addaan baastanii akka ilaaltanii hin barbaadu jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee duraan dursee nu gama dubbachuuf Oromoon baay'ee na boonsitu baay'ee hojii sin hojjettan guyyaa lamaan kana yeroo diinni keenya akka kanatti diinni keenya Itoophiyaan nu fakkaattee wayyaa keenya uffattee gadi baatee nu fixuudhaaf yeroo kaatu tokkummaa keenya waliin jabeessinee ilma Oromoo yookiin immoo nama tokko Oromoodhaaf kan hojjetu bira dhaabbannee difeensi goonee dhaabbachuu keenya ummata Itoophiyaa duwwaatu hin ta'in alamitti argisiisuun keenya baay'ee namatti tola jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'uyyuu malee sanarra moo darbee maalidha nuuni kan jedhu moo filaaluun nurra jira. Yoo namni tokko gadi baa jedhe yookiin immoo haala akkasii yeroo dhufu gadi baane immoo kan du'e kan inni dhangala'e immoo dachaanii manatti galuu keenya duwwaamine jechuudha. Aan gidduu kana qeerroo Oromoo biyya keessa jiran baay'een dinqisiisadha. Including Jawaar xiqqii qabatee Abiy Ahmed irraa wanta godhe gochuunsaa baay'ee natti tola. Duris nun Jawaarin jibbinees mini yookiin immoo Jawaarin Oromoo mini jennee mini. Jawaar positionii inni taa'ee jiru lafa inni taa'ee jiru akka ilma Oromoo tokkotti gahee guddaa Oromoodhaaf taphachuu danda'a. Kanaafidha kan nuyi iyyinu. Opidio wajjin taatee nun sobini, Opidio wajjin taatee nun gurgurini, Amaara fa'aa wajjin taatee nun gurgurini, nun kan du'aa jiru, nun kan qabsoofnu Oromiyaa walaba baasu malee alagaaf mini manni keenya yoo kabajame yoo nun kabajamne yaa nafxanyaa fi ilmaan naftanyoota nu fakkaatanii afaan keenya dubbatanii biyya keenya keessa garmaamaa jiran kana nurraa ittisi jenneetu malee cakka keessa galii yookiin immoo kottu kana nu godhimini nun gurgurinidha keessumaati. Ati Opidio jilloo bitaa jirtaa dhaabi nurraadha kanan waggaa meeqa guutu jechaa turesi kanan jedhu ammallee jechuudha. Kanaaf kan akka naa hubattanii jechuudha. Lammata immoo kanan galateeffachuu barbaadu dhaaboleen siyaasaa Oromoo kaleessa gadi ba'anii including Kamal Galchuu anillee jaalala Kamal Galchuu laayeen qabu garuu kaleessaa fi yeroo darbe LTV irratti interview inni godhe waa'ee dhugaa woboo waa'ee baankii saamii dubbate saamicha baankii dubbateef wanta Opidioon gochaa turte irratti dhugaa gadi ba'ee dubbachuunsa dubbii kaleessa inni dubbate irratti isa hirroo namni kuni dhuguma Oromoodhaaf qabsaa'aa jira jechuudha. Opidio jalaa ba'e arge itti galee seene isaanillee gurguratanii gurshaa kennanii fi ta'uu fidide garuu dhugaan Oromoo ilmaan Oromoo dhumaa jira lakkii jedhee dhaabbatee jira jechuudha. Kun maal argisiisa? Military style isa he's not a politician. Garuu tokko kan Oromoodhaaf dhufu daangaa Oromoodhaaf dhufu lolees haa ta'u dubbatees haa ta'u ofirraa ittisuu hin danda'ama kan jedhudha jechuudha. Kanaaf well done Kamal Galchuu yoo kanaan itti fufte Oromiyaa duwwaatu hin ta'in nun hinduma keenyayyuu in furatta jechuudha. Nun deeggartoota keetii jechuudha. Yoo dhuguma yoo ta'e malee saasiin yeroo gadi ba'anii dhaabolee siyaasaa yookiin immoo gandaan akka Opidio nu cirtanii ofii keessanii fi sumniidhaan dubbii characharuutu hin ta'in dhimma Oromoo irrattidha. Kanaaf baay'ee isin hin galateeffadha jechuudha. Lammata inni kaan immoo kaleessa amma leencoo lataa faatu achi taa'ee jira. Warri ODF jechuudha. ODF jechuun anaaf ofii kootiif leencoo lataa diimaa nagoo leencoo baatii hundee dhugaasaa hundumti keessan kuni gurgurtoota hattoota isinii Amaara irraa tokko mini maaliif yoo jettani politika
political har'a yookiin immoo humna har'a Abiy Ahmed ittiin deemaa jiru yookiin immoo Shimallis Faa ittiin deemaa jiranii opinion ittiin deemaa jirtu ODP jettee maqaa jijjiirrattee deemaa jirtu warra ODF'dha. ODF'dha kan kana nu gosiisaa jiru eenyullee caalaa jechuudha. Maaliif gaafa opinion kottaa galaa jette shaanxaa furatee mirmirsattee kan galee isinidha. Dhaabolee siyaasaa Oromoo wajjin takka guyyaa tokko tuun mari'atiin maaltu jira? Oromo mal barbaada jettanii tuun mari'atiin shaanxaa furatanii fidanii kan galtanii isinidha. Loobii keessa teessanii kan opinion kana Oromoota akkam godhanii taphachuu akka danda'an kan godhees isinidhuma leencoo baatiifaa jechuudha. Har'a isintu gahee guddaa taphataa jira. Ilmaan Oromoo kana ficcisiisuu jechuudha. Eenyu caalaa biyya sana keessatti Amaaratti iyyuu nurra hin jiru. Eenyu caalaa kan ficcisiisaa jiru kan nuhisiisaa jiru. Maaliif isin hin beektu dhaaba dur keessa turtan hojii isin kennaan dura hojjechaa turtanii gootota Oromoo meeqa akka ajjeesisaa baatan akka hiisisaa baatanii ilmaan Oromoo irratti yaa bara chaptara 91 geesin taphatanii qeerroo bilisummaa Oromoo har'a miilli irraa ciramee inni kaan du'ee maal ta'e mana hidhaa sana keessatti akka garmaamaa ture akka badii meeqarrage Oromoo isa Malida Eritrea keessa taa'ee qabsaa ture yeroo biyyatti galee tarkaanfii furachaa ture akka sin basaasaa turtan wanti kun hundumtu gatii sinii dhufuufi isin har'a opinion jala teessanii loobii gootanii ilmaan Oromoo haqa isaa akkam falmanneef haqa isaaf akkan deemneef yookiin immoo Oromoon Oromiyaan walaba akkam baaneef isintu gahee kana taphataa jira jechuudha. Kana warri ODF kaleessa walgahii sana keessatti ODF fi opinion wal achi dhaabbachuun sinirran turre. Iddoo sanatti argamuun sinirran ture. Maaliif isin mootummaadha jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa wajjin taatanii nuun Itoophiyaadha suusaan labbiin nuun jecha waggaa tokkoof walakkaa guutuu nuuf dhagatii baatanii fi achitti argamuun keessan hin danda'amu jechuudha. Hin barbaachisu jechuudha. Kan Oromoon illee dammaqee beekuutu irra jira. Sirriitti mee jarri kun edii biyya sanatti galaniiti mee maal hojjetan? Mee maal hojjetan? Tokkollee kan isaan hojjetan hin jiru jechuudha. Kan opinions micciiraa jiru. Inni kun asirraa akka bu'u, inni kun hangoo kanarraa akka bu'u, inni kun hangoo kanatti akka dhufu kan godhaa jiru number 1 ODP'dha. ODP jalammoo kan jiru maqaa ODP jijjiirratee kan jiru ODF'dha jechuudha. Kanaaf isa shame kaleessa leencoo lataa ata amma isa dhugaa dubbachuu isa shame shaanqillaa fakkaatee iddoo sana teessee akka waan Oromoodhaaf himmamte iddoo sanatti argamuu keetiif shameedha. Siduwaan moomin Haayiluu Gonfaa isin faa jechuudha. Haayiluu Gonfaa qaama nageenyaa kan qabee jiru isinidha. Biyya sana keessatti warri opinion jechuudha. Mee maalidha maaltu isiniin Oromoo isin goosisee lafa dhaaboliin siyaasaa Oromoo lafa walitti qabameetti dhuftan. Maaltu Oromoo isin godhee? Oromoo jechuun maalidha? Maqaa qaama nageenyaatiin har'a biyya sana keessatti manni hidhaa hundumtuu qeerroodhaan kan guutee jiru. Dubartii ulfaan kan guutee jiru. Ya dubartii mucaa ijoollee hoosistu manni hidhaa sun hundumtuu guutee kan jiru. Maal haa ta'u fidhasin maalidha jettaniitu kan isin achitti guuramtanii dhuftanii jechuudha. Dhaaboliin aboo tokko mee maaloo qaacaa maaloo warri jedhamani of course they have right. Isin maalidha? Isin hojiin keessan maal gochuuti isin irra ture beektu? Lafa nafxanyaan jiru ilmaan Minilik yookiin Abinni lafa jiru achitti ture ergaan keessan. Isaanii wajjin taataniitu kan isin nu fixaa jirtan. Isaanii wajjin taataniitu kan isin Oromoo hiisisaa jirtan. Isaanii wajjin taataniitu qeerroo irratti ijaartanii qeerroo kan isin wal ficcisiisaa jirtan. Isaanii wajjin taataniitu Oromiyaa akka faaf laggisaa isa jedhu addaan nu baastanii addaan nu qochisiistanii yeroo tokko du'aa jiru yeroo tokko command postiidhaan taa'ee jiru yeroo dubartiin keenya gudeedamaa jirtu guyyaa tokko gadi baatanii hin dubbanne jechuudha. Maaliif hangoo opinion tissuudhaaf hangoo Abiyyi tissuudhaaf jechuudha. Kanaaf isa shame ODF isa shame yoo dhuguma maqaan keessan ODF taatanii yoo jiraattanii duutoota tortortoota achi iddoo sanatti argamuun sinirra ture. Isinis wal Haayiluu Gonfaa opinion lafa Oromoon dhaabbatutti dhaabbachuun sinirra hin jiru. Lafa Oromoon dhaabbachuun sinirra jiru. Maaliif Oromoodhaaf falmaan jirtani? Isin akkamitti korojoo hannaadha? Akkamitti mee inni kanaafuti? Isin Itoophiyaa jettanii deemaa jirtu mini kafaa'uun Itoophiyaa jedhee jira. Maaliif hangoo kafaa'utti hin laattan? Edii biyya bushuu hin dandeenye. Edii biyya sana ijaaruun edii hin dandeenyeeti.
kanaaf afaan keessan nurraa qabaddaa lafa oromoon dhaabbatiin anjala kanan jechuu barbaade waa Abiy Ahmed yoo xinnaate waggaa tokko folakka gaafa inni kakate sinitti meera duula natti bantani garuu haa ta'u yumale ishoo baga jechuu kottuun ta'ini waaqayyo baga kanaan naga'e waaqayyo baga lubbuu naa kenne waaqayyo baga ijaaf gurra naa kenne har'a lafa sin jirtan gaafa sana ani dubbadhe har'a baga nagaan daandii tokkotti walitti nuuf fideen siniin jedha dubbadheera iyyeera sinniise sin dhaggeeffadhe jechuudha namni kuni oromoo hin beeku namni kun bishaan oromoo hin dhunne namni kuni afaan oromoo dubbata malee qabsoon oromoo dhukkubni oromoo hidhaan oromoo ajjechaan oromoo maal akka ta'e hin beeku Abiy Ahmed caala nya Iskindir Naggaa waa'ee oromoo beeka Abiy Ahmed caala nya warri Eertiraa isaantu beeka Abiy Ahmed caala Amaaratu beeka waa'ee oromoo Abiy Ahmed caala jechuudha nya Sumaalee tu beeka waa'ee oromoo Abiy Ahmed caala Gumustu beeka Abiy Ahmed afaan samii eeffatee jechuudha afaan oromoo dubbata malee oromoon akkamittiin saa elmata oromoon akkamitti qotata oromoon qeensa maal fakkaata oromoon aadaan saa maalidha oromoon akkamitti nyaata akkamitti dhuga akkamitti waaqa galateeffata oromoon akkamitti waaqa karata nya oromoon akkamitti ollaasaa waamee buna dhuga hin beeku namichi kun hin beeku maaliif yoo jettan namni kun ituu dhuguma imma oromoo hituu beekateeti nya har'a waa'ee Minilik nutti hin faarsu har'a addoo sana taa'ee jechuudha ya abidda ofirratti buuse abidda Jawaarin tukun jechuun ya Abiy Ahmed kibriti tun ta'in chibbo bombi fanji argite hammi kun indumtummoo maalidha tuffii ilmaan oromoodhaaf kan qabudha jechuudha tuffii ilmaan oromoodhaaf kan qabudha ማንንም ሰው ገድዬ መኖር እችላለሁ የአማራን ኢሊት እንደገደለ የትግራይን ኢሊት እንደገደለ እንደዚሁ የኦሮሞን ኢሊት ገድዬ እኔ 4 ኪሎ ቀመጣለሁ ጀኤ ከራኩ ተቴ kan ታይዳችሁ እኒ ወራ ጉራጌኝ ማቃንሳ ወራ ግንቦት ሰባት jechuudha waaqayyomo yoo dhugaagara gaafana mabaasochu ijoolleen Jawaar jala dhaabbattee jirtu security isaa jechuudha ya Lucky de jedhanii didanii jechuudha kana jechuun maalidha oromoon dabarsee waliin kennu oromoon dabarsee ya ilma isaa hin kennu malee Jawaar Mohammadis akkuma warra amaaraa sana ajjeesanii taa'u jechuudha amaaraatti beennaa nun hin been one elite amaaraa isaanii ragee beenna har'a garuu isaantu balbala banee amaaraa wajjin wal lolchiisee ya nun tokko taane mootummaa kana akka hin fonqochisine kan nu godhee jiru jechuudha boromoo kana caalaa dhufe maaliif gaafa inni gadi ba'ee gaaroon wallaggaa deemu jimmaa fi arsii fi maalootu na ajjeesaa jedhee dubbate namichi kun oromoon haa jedhee furate gaafa as ba'ee moo hiriira naa baatu malee gaafa jedhe hiriira ofiitiin ba'ee qindeeffatee nya masqala addabaabayitti bombii fanjii mataa isaatiin gadhiifatee jechuudha fanji mataa isaatiin gadhiifate onagna oromoon eegaddelen gaafa jedhe akka jirutti Itoophiyaa oromoo irratti galagashee jechuudha akka jirutti oromoo irratti galagashee jechuudha asiin immoo isa duwwaamin kitaaba namichi kun ofiisaatiin biyya yeroo bushu yeroon qabu mee nama akkamitti kan kitaaba barreessu yeroo har'aa namni biyya sana keessatti kitaaba barreessu kitaaba dhugaa namni balleessu mana hidhaa deema qabsoo dhugaa geggeessu mana hidhaa deema gaaffii dhugaa gaafatu mana hidhaa deema inni garuu ofiisaati biyya bushuudhaaf yeroon qabu gaafa waa'een oromoo irreecha oromoo gaafa dhufu inni biyyaa ba'a argitanii gaafa qabsaa'onni oromoo walitti qabamanii inni biyya keessa gadhiisee deema gaafa biyya sana keessatti waa'ee oromoo ta'u gadhiisee ba'a mee kottaan waan sinitti maati Mallas Zeenaa gaafa inni biyya bushaa ture imma Tigraay irratti taa'ee tigroota wajjin taa'ee ummata isaa wajjin taa'ee waa'ee tigroota dubbata guyyaa tokko ene ila Itoophiyaa non president inji la Tigraay አይደለም jedhee baqateen beeku because he come from there dafqa isaa beeka caaka sana keessatti wanta tokko itu nyaatiin ituun nugi nya ilmaan Tigreedhaaf akka qabsaa'e qabsoo sana keessatti moo dheebote Tigraay way Tigraay jechuun
ta'uun maal akka ta'e gatii beekuu fi guyyaa tokko irraa baqatee hin beeku jechuudha. Mee namichi kun amma engadda sirriitti beeka gaafa irreechaa jechuudha. Qeerroon walii galtee kaate hiriira akka irratti baatuu fi isa 2016 wanta ta'e irratti sirrii irratti addunyaa irratti argisiisuudhaaf ka'ee jira. Security gatii qabuu fi maal akka ta'u hin beeku jechuudha. Maal godhe? Yaa akkuma kaleessa OPDO'n jaarmiyaalee siyaasaa fi hayyoolii Oromoo walitti sassaabee wajjiniin footoo ka'e rubbish. Gaaffii isin gaafattan gaaffiin kun gaaffii xixinnoodha. Gaaffin xixinnoo akkamitti ta'a? Dhalli namaa dhiigni tokko irratti du'e gaaffiin xixinnoon hin jiru. By the way, yoo dhuguma immoo namni kun dooktarii dheddii ta'eeti. Dooktarii dheddii ta'eeti wanti dhalli namaa gaafatu maa bishaan dhugaatiin ta'in maa mana fincaanii deemuun ta'in gaaffiin tokko xinnoon qabu. Dhalli namaa lafeen namaa dhiigni namaa irratti cabeera. Oromoon waggaa 50 guutuu itti beelee itti dheebotee jira. Waggaa 50 guutuu jechuudha. Kanaaf maalidha? Gaaffiin ilmaan Oromoo isaaf hin galu. Akkasuma gaafa sana dhufee nu gowwoomse. Argitanii gaafa irreechaa jechuudha. Nu gowwoomse. Alaabaa uummata Oromoo lafee isaatiin dhiiga isaatiin sararfate hin kaawwattanii hin qabattanii jedhee nu dhowwee jechuudha. Garuu ilmaan nafxanyaa biyya sana keessatti aranguwaadee bicaa qayyii is forbidden. Seera biyya sanatti jechuudha. Kookabii isa qaburraa jechuudha. Kan qaburraa kan hafe. Ilmaan Amaaraa tokkoon ishee kan qabamtee jirti hin qabamne. Namni barbaade hamma bataskaanaatti jechuudha. Hamma bataskaanaatti alaabaan sun dhaabbatee jira. Oromiyaa keessatti garuu alaabaan sun bataskaana keessa dhiisi, maqee keessa dhiisi, mormatti hidhattee deemuu hin dandeessu. Mormatti hidhattee deemuu hin dandeessu. Hamma kana Abiy Ahmed ilmaan Oromootti kan inni taa'ee gowwoomsaa jiru jechuudha. Tole jennee fudhanne. Oromoon asiin dhumaa jira gurra keenya duchanne. Hamma artistootaaf baay'een keessan gadi baatanii bilisoomneerra jettanii xurumbaa nutti afuuftanitti. Mega warra manatti bilbiltan maaliif dhagaa? Miidhagsa please don't call me ya. Block irraan si kaasa dhugaa rabbi. Achuma kaawwadhu jaalala kee mana rabbi. Kanaaf tokko lama jennee kanaan dura isinitti himneerra. Tokko lama jennee gaafa sana eeyyee hamma hanga leencoo baatii jechuudha. Leencoo baatii alaabaa Ijiptii alaabaa Oromooti jedhe hamma inni sheerii godhatutti jechuudha. Alaabaa Ijiptii hamma kanatti jarri kuni imma Oromoon qabanii sammuu isaanii keessa jechuudha. Ummata dogongorsuudhaaf ummanni amma kanatu ba'e alaabaa kana qabachuu maaliif alaabaa kana kan isaan jibban? Maaliif eenyummaa Oromoo maalummaa Oromoo kan isaan jibban? Maaliif Oromoon ituun gammadin 4 kiloon taadha? Moo Oromoon inni dhiigni isaa itti cabee dhiigni isaa akka bishaanii lolee kana dhiisee gaaffii isaa gaafachuu dhiisee calluma hidhee taa'adha. By the way, nutu carraa kana kenneef. Nutu aktivistoota diaspora asiin qee gabaree fudhattee lafa gabaree fudhattee udduu shaansifa jiraastu nutu tole jedhee jala galee jira. Nutu tole galee jedhee fudhatee jira jechuudha. Maaliif waan immoo Oromoo dhufu namichi kuni dubbatu hin hojjetu yoo barbaade nu arrabsa yoo barbaade እናንተ ዘረኞች እናንተ መንጋዎች kan barbaade nunis guyyaa lama yine guyyaa sadii yine allaka manatti ganu jechuudha. Kanan lammata mee kotta waan sin gaafadha yeroo darbe gaafa koe facee jettan ya qeerroon gaafa sana gadi baatee waa'ee imma sana irratti baay'een isaanii hidhamanii jiru. Kana gaaffiin kun Jawaar fida. Dhiira akka taate ummata Itoophiyaatti argisiisteetta. OPDOtti argisiisteetta. Abiyyiillee argisiisteetta. Abiyyillee hangoorra ta'a malee ummata Oromoo akka harkaa hin qabne dhibbatti argisiisteetta. Garuu gaaffiin si gaafadhu hin qaba. Gaaffiin tokko si gaafadhu. Gaafa koe facee ijoolleen gadi baatee hiriira baatee sana baay'een isaanii miidhaman. Namni tokko gadi ba'ee dubbattee hin jiru ummata kanaaf. Ijoollee qeerroo kanaaf jechuudha. Waa'ee mana sanaallee Oromoon tokko kan argatee hin jiru ijoollee OPDO irraa kanaaf. Mana sanas deebi'ee kan fudhatte Amaaradha har'a tokkoon OPDO'n kan sheerii gochaa jirtu.
Garu ijoolleen keenyatti miidhaman. Maal arganne bu'aa sanarraa wanta kolleen arganne jechuudha. Sana jedha. Inni lammata hiriira guyyaa lamaa kana Oromoo meeqatu dhume? Oromoo keessaa yoo jechuudha xobbee itti dhabne. Kan nama aarsu xobbee cite. Xobbee miskiina ijoollee wallaaltu iddoo baddaaf gammoojjiin ta'in iddoo hamboo iddoo baay'ee Harargee iddoo baay'ee adda addaatti jechuudha. Mee eenyudha lubbuu nama kanatti kan itti gaafatamu? Lubbuu nama kanatti itti gaafatamu lubbuu ijoollee miskiina du'e kana eenyutti itti gaafatamu? Ijoolleen kaleessas eengaddas du'ani kun ya exactly the same bara Hayilamaariyaam Dassaalany bushaa ture 2016 hiriira guddoo gaafa ba'ani sana agaaseen akka kanatti qaxaqqaxxee qeerroo ajjeeste. Har'as exactly the same. Angaaffin si gaafachuu barbaadu kanadha. Haa ta'uyyuu malee ijoollee kanaan galaa sassaabaa karaa cuftaniitu karaarraa deebi'aa ol deebi'aa jettee dubbattee jirta. Ya tole eenyummaa isaanii argisiisanii ol deebi'anii mee maaltu dhufa ammaa booddee? Maaltu jira mee ammaa booddee? So Oromoon akkuma kanatti Jawaar tuqame gaafa jedhani gadi ba'u jechuudha. Oromoon tuqame akkuma kana gadi baatee yitee maraattee akka xaaxee bisinkaa xaxxaatoftee isheen duutee isheen kaan immoo awwaalamtee isheen kaan immoo miidhamtee isheen kaan sammuu ishee baqaqee akkuma kana ol galuudha moo? Dhuguma nuun akka Oromoo tokkotti kaayyoo qabna. Moo nuun Oppidiyoo fi Abiyyiin masara Minilikitti tissuudha hojiin keenya. Moo Oppidiyoo kana waggaa ganaa 30 meeqa nu bitani? Gana ammas waggaa 50-60 nutu tissuuti isaanirra jira. Seriously. Nutu tissuuti isaanii tissuu dhiiga keenya ijoollee keenya gabbarree jechuudha. Eddiifiit ani hin baastan eddii ta'e maaltu gabba'ee isin iyyisiise? Eddiifiit ani hin baanu eddii ta'e. Waan jalqabne waggaa 50 guutuu itti du'aa jiru kana. Anna dhibaa jira. Ijoolleen qaxaqqaxamte. Namni du'e kun deebi'ee galaa biyya sanatti. Moo ilma kootiin duune kan kootiin duune imma mataa keessan jettaniidhuma ammas torban tokko ji'a tokko booddee moo oyyaa kottaa gadi baa jettanii uummata Oromoo kanatti gadi baastanii ficcisiisuu jechuudha. Yoo xinnaate waggaa 6 asitti Oromoon qeerroo meeqarratti dhabee jira amma har'aatti jechuudha. Amma har'aatti moo nuuni ilmaan Oromoo akka qaallutti gabbaruu nurra jira. Moo dhuguma qabsoon kuni is fun yeroo namni du'u baqa gammanna. Moo Oromummaan keenya kan nutti dhagaamu yeroo ijoolleen keenya gadi ba'anii ulee qabatanii sirbanii hiriiranii ya galmaan ga'uu dhiisanii lubbuu isaanii dabarsanii as Oromoo maalitti indiina'u kana nutti tola. Mee waan isin waliin haasoftanii ijoollee kanan kottaa galaa jettanii nutti himaa. Mee waaliif ijoolleen kun gadi ba'anii lubbuu kee baraaruu fi lubbuun kee ya Nadhii Gammadaan caalu Baarootumsaan caalu lubbuun Jawaar Mahammadin caalu ya lubbu kee tissumin Oromiyaa akkamitti tissine Oromiyaan akkamitti wala babaati? Eenyullee duun dandeessu eenyuun keessan warra amma hangorra jirtanis warri maqaa Oromootiin nagaddanis eenyullee jechuudha. Eenyullee goota meeqa dhabne? Garuu nuun barabaraan ijoollee keenya gabbaru nurra jira. Barabaraan nuun hiriira ba'u nurra jira. Barabaraan kadhattu ta'u nurra jira. Moo boris akkasuma kottaa gadi baa haati mucaa ishee mana barumsaa geessuu dhiiste ya ilmi ishee karaa tafaa jechuudha. Qawwee biddeen qawwee Itoophiyaa. Qawwee Itoophiyaadhaaf ilmaan Oromoo biddeen ta'ee jira jechuudha. Oromoon kana taa'ee ofitti yaadutti irra jira. Taa'ee jechuudha. Galuun nagaa buusuun gaariidha. Maaliif gadi baate nama 27 ol dhabne? Harrayyuu namni du'aa jira biyya sana keessatti. Harrayyuu hiriirri jira iddoo adda addaatti. Namni 27 jechuun Oromoon dhabuun jechuun gatiin miliyoona 55 taaneef min. Is huge. Namni kan nama 27 keessaati. Hayyuutu jira. Nama 27 keessaati. Ijoollee daa'ima
guyyaa tokko nyaannetu jira ijoollee haadha yeessaatu jira haati qoraan gurgurtee maal gootee guddifataatu jirtutu jira isa yudu waamin nun asin niriira baana amaarri ulee qabattee nuni shamati nun jechaa jirti maalidha kun maalidha mee nutti maame amma kaleessa gadi baatanii fokkartanii amma aboolii siyaasaa including abaa including hundumti keessaniyyuu including activistoota waliin ofiin jettan mee maalidha kaayyoon keessa maalidha annan beeka sirriitti including mootummaa including activistoota including sam aboolii siyaasaa waan oromoo kun furmaata yoo argate biizinasiin qabdan jiraachuu hin dandeessan nyaachuu hin dandeessan warri karsaamoota jechuudha jiraachuu hin dandeessan warri keessumaa maqaa dhaabolii oromootiin dhaabolii siyaasaa jala deemtan miseensa warra hin qabne eenyummaan keessa kan hin beekamne warri nagaddan ankaleessa akkasin ture har'aan sin ta'a warri jettanii jirtanii isin lubbuun keessan barcuma sanarra taa'u gatii barbaadaniif nya oromoo okin oromiyaa keessa nagaan akka bu'u hin barbaadan ilmaan oromoo hamma kana gadi yaa'ee guyyaa lama keessatti jechuudha hammi kun gadi yaa'ee inni kaan dhiigee inni kaan reebame inni kaan du'e ummata kana garuu hin mariisisne maaliif ol deebistan kottaa deebi'aa nagaa buusan oromoon nagaa buusa mariisistaniittu moo nuun akkasuma guyyaa lama booddee gadi baananii yiina qaxaqqatamne ol deebina haa ta'uyyuu malee nuun qaawwee caccabaatiin nama reebnu jettan warri mootummaa maaliif ummata kana qawweetiin rasaasaatiin rukuttume eddii konfidensii qabdu eddii ta'e biyya sana bushina eddii jettanii maaliif hidhame maal barbaachisame argitanii kun maal argisiisa dhiiga ilmaan oromoo aktivistoonni har'allee akka isaan gurguraa jiran argisiisa har'allee jechuudha jaallannes jibbines kanaaf oromoon ofiisaatii qeerroon qarreen ofiisaatiif gadi ba'ee kaayyoo isaa isa ganamaa gaafa mana keessaa gadi bochuudha ya kaayyoo isaa isa ganamaa kana walabummaa oromoo oromiyaadhaaf yoo dhuguma isa barbaaddu yoo ta'e OPDO fi masara mililik hundeedhaan buqqisuun nurra jira Itoophiyaa bittinneessine hundeetiin buqqisuun nurra jira masara mililik sana hamma masara mililik oromiyaa keessa finfinnee keessa taa'utti immoo oromoon nagaan argatu maaliif gaafa gobanaa daacaachi keessaa baasnu ya gobanaa daacisa kantu dhufaa jechuudha gaafa diqaalaachi keessaa baasnu diqaalaa isa tokkotu dhufaa jechuudha isa tokkotu naannoo iddoo sana dhufa hamma jarri kun hammi manni sun abidda qabatutti jechuudha oromoon hinjaa'um ammaa booddee hiriira ba'u mini 4 kiiloo gubuudha mee 4 kiiloo naqee Gojamiif Gondariin haa ta'u meraqee Tigraayin haa ta'u meraqee naannoo Sumaalee haa ta'u maal hojjeta Finfinnee keessaa jechuudha garuu nun yeroo hundumaa hooyyee jaallanna sirba jaallanna barri chaaptaraa sun nun galle har'as deebinee exactly the same yoo xinnaate oromoon waggaa tokko guutuu taa'ee jechuudha the most amazing thing jechuudha irreecha torban darbe nya qeerroo muraasa kutattu kan taateetu gadi ba'ee gujiif booranaaf ilibaa bor if iyyaa ture harargeef iyyaa ture jechuudha baay'een keessan ya enjoy gochaa turtan irraa baqachaa iyyuu turtan warra raga dibaatanii warri kaan duutanii warri kaanii mootummaa taatanii jawaariin marsitanii jirtanii jechuudha kun uummata oromoofi maa wal somna dhukkubni koo dhukkuba keessa naa ta'u gammachuun koo gammachuu keessa naa ta'u maan oromummaan namni tokko dhugaa gaafa sana dhaabbatee ilmaan oromoo isa gudeedamaa jiruuf isa command posting waggaa tokko caalaadha wallaggaa fi gujiirra kan taa'u jechuudha caaqulaa sirbaa baatan caaqulaa har'a garuu gadi yaa jirtanii naan jedhamtanii naan gadi baatanii jechuudha eenyuun tissuufi nama tissuu immoo qabsoo tissuu immoo walabummaa tissuu immoo maal tissuuf hidhamee natti maal tissuuf baatanii kun maal argisiisa akka ummataallee bishin akka hin qabneedha akka ummataallee fedhiin keenya maal akka ta'e akka hin beekneedha
fedin keenya maal akka ta'e kan hin beekne gaafa maarri nu arrabsitu duwwaadha kan nun qoloqolamnee kaan argitanii amma giddu kan ammoo abiyyirraa rakkina gatii qabdanii fida ituu abiyyi ammoo borgadi ba'ee waa'ee keessan babbareedaa ituu haaseetti na cabacabda jechuudha kunoo jalqabdanii har'a galtanii har'a Oromoonni kan dararamaa jira ammallee jechuudha dachaatanii ulee keessan fudhattanii galtanii jechuudha kun maalidha ejjennoo dhabuu kun maalidha ejjennoo duwwaatu hin ta'ini maaliif hidhanuun kan qabsoofnu maaliif du'aa jira nama kolfa ila isa dhugaa dubbachuudhaaf an takka nan qaanii isa guddaatu nu ragaa waggaa 50 alamii kanarraati mee biyya tokko waama waggaa 50 guutuu kan ilmaan isaa gabbaru kan qabsoorra jiru waggaa 50 guutuu jechuudha jira hin jiru Oromoo duwwaadha jechuudha gaafa masqalaa gadi baatu hiniyitu hinajjeefamtu yoo barbaadanii dhaxanii awwaallattu yoo barbaaddan maal taatu dachaatanii manatti galtu jechuudha ammas akkasuma immoo yeroo tokko booddee immoo akkasumadha jechuudha consistent ejjennoo dhabuu argitanii akka ijoollee gabaatti argitanii gabaa sana yeroo deeman wanta gara biraa bitanii deebi'anii dhufu jechuudha baay'een keessan kanadha kanaaf amaarrillee keessa nu qabatte akka barbaadde nu godhaa jirti akka barbaadde nu arrabsaa jirti Oromoon immoo waa'ee mana isaa keessa qeessaa keessa dhalli isaa dhumaa jiru dhiise amaaratti fookasii gochaa jira jechuudha har'a oppiidiyoon keessa baatee jechuudha alaamaan qabatina gaafa jettu tole jettani amma ijoolleen kaleessa hin gadda gadi baatanii burrayyuu keessatti wanti isin gootanii dhibbatti beekna burrayyuu keessatti kan olii gadi fiigee ijoollee alaabaa qabattee irreecha baatte kan qabsiisaa ture ijoollee oppiidiyooti kaleessa hiriira baate baay'een keessan duutaniitu isiniin duun rukutamtaniitu rukutan kan oppiidiyoon fuudhee asirra nu baase isin warra oppiidiyoodhaaf cabacabtanii jechuudha isin warra lafa argattan isin warra ga'een kan keessanii kutame kan isinii kenname jechuudha maqaatii maqaa maaliitiin kutamtanii jechuudha torban tokko hin guunne ijoolleen Adaamaa keessaati ijoollee Adaamaa Murayyuu keessaati ijoollee 400 sassaabame xinbisin jenne wala Jawaar jedhe wala Oppiidiyoo jedhe tokkoon keessan xinbisin jenne xinbis kanaaf Abiy Ahmed masara Minilik taa'ee akka barbaade Oromootti yoo balaqqame akka barbaade yoo afuufe nutu ofirratti hojjete nutu jechuudha kaleessas Tigray jala dhaabbate kan nu basaase kan miila nurraa kute kan qe'ee keenya akka kanatti akka saamamnu kan godhe Tigreen hojii ishee hojjette nuyiidha jechuudha bara Gobanaa Daacesse exactly bara Mangistuu Hayilamaariyaam exactly nuudha jechuudha qeerroo hin gadda waadaa galtanii kakuu galtanii Burrayyuu irratti wanti isin hojjettan argeera dhibbatti qabatamaantu jira qeerroo 400 qabsistanii mana hidhaatti gursiistan hiriira baatanii amma engadda wanti isin dubbattan illee tokko faayidaan qabu hiriira isin akka sa'a gadi yaatanii amma akka sa'a ol deebitan kana jechuudha tokko faayidaan qabu ummata Oromoo isa command post irra jiru dubbattaniitu ummata Oromoo isa mana hidhaa keessa jiruuf dubbattaniitu isa manni Gujii keessatti dhalli namaa jiraataa jiru manni gubate nu gubaa jira Itoophiyaan nu gubaa jira dubbattaniitu ummanni Harargee keessaati Oppiidiyoon sirriitti abinniin ijaarte ummata kana buqqisiisaa jirtu ijoollee ajjeesisaa jirtu dubbattaniitu hin dubbanne Baalee keessatti Oromoon beelaa jiru kana dubbattaniitu hin dubbanne jechuudha kanaaf ammallee maaliidha nuuni gadi yaa yeroo jedhamnu inni yaana hirreebamna hin ajjeefamna qawwee birqa አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ማንንም ሰው መግደል ብርቅ አይደለም አከን ዳቆ ብሪሳዲን ቢታጀስቶ ከከነትታ ኢትፉፋችሁ ለቦሪስ ሃቲ ሙጫኒ ራዱ ተገሩ ሐመዱቱቲ ገራንሽን ቀበናው ሐመዱቱቲ
abbaan ilmi isaarraa du'e exactly haati mana ishee dhabdu exactly the same hin jiraatu naggaadeen siyaasaa hinuma jiraata bishina nu barbaachisa bishina muntaakale umaachi ta'e gosa kooti qeekooti ganda kooti ashimallisachi ta'e gosa kooti ganda kooti we have to stop this maal barbaanna maalidha nu qabsoon keenya maalidha amma sin argitu ka ijoollee guyyaa lamaan kana gadi baatee riira baate tokkoon gaafa isheen funaanamtu argitani tokkoon maaliif yoo jettani ilmaan opiidiyoo nu keessa dhaabbatte viidiyoo kaasaa turte footoo kaasaa turte argitani hindumti keessanii yoo jecha in argitu amma boodde exactly akkuma koe facceechu abbaan siyaasaa warri siyaasaa gaggeeffatan suufii isaanii uffatanii waliin nyaatu yaa ummatatti gadi baanii ummanni kun maal barbaadan amma boodde gadi baanii oliin deebinuudha barabaraan itu ta'eeti gaafa irreecha waggaa darbeeti jalqabee oromoon hamma danda'u lolee ofirra mirga safalmate an oromoodha jedhe oromiyaa wala babaaseetu kan inni Itoophiyaatti dammaramu ture itu aktivistoonni oromoo fi naggaadonni itu hinjiran ta'e gidduu ummata oromoo jechuudha itu hinjiran ta'e ammas exactly the same inna lafa deemnu ofaa ilaallu lafa dhaabbannu ofaa ilaallu eessatti akka deemaa jirru ofaa ilaallu duune ammas reebamne manatti deebine gal akka abba mana machaa beektu yoo ganama mana keessaa bu'u nagaadha galgalee yeroo dhufu machaa dhufee si qaxaqaxaa bulaa jechuudha ganama kaatee nagaa taata akkasuma taana jechuudha oromoon iddilabisii jechuudha ummata hamma kana guddatee jiru ummata burjaaje jechuudha lafatti deemu kan hin beekne nama qaanessa karaa tokko nama gammachiisa karaa tokko nama qaanessa yeroo rakkinni akkas dhufu tokko ta'uun keenya baay'ee nama gammachiisa garuu akkuma saa wal jala yaa'aa jira saa obbi ilaasinitti nima hanga opiidiyoon jirtutti biyya sana keessatti maqaan opiidiyoo fi warra waadaa galanii biyya Itoophiyaa sana bushaanitti Itoophiyaan jirtutti oromoon gonkumaa nagaan argatu umuu keessanii sinafu walabummaa sin argattan jechuudha hamma kaayyoo keenyatti deeminutti tokkollee hin jiru kanaaf baay'ee nama gammachiisa oromoon tokko ta'uun keenya dhugaama dubbachuuf baay'ee nama gammachiisa baay'ee garuu ni ranfatina warra riira baatanis warra du'aa jiruuf warra dhiigaa jiru command postiin dhiigaa jiru hin dubbanneef garaa nama nyaata oromoodha isaanis nan yaadadha just about a few months ago shoba gadu jechaa turtan oromoodhaan soba jechaa turtan amma abiyyi isinin fidee abiyyi ganaa sin nufee keessanitti ganaa sin xafaxafu jechuudha amma sin nufee ija keessanitti isinii dhufee jechuudha kanaaf ammallee nuuni ay teenyee isaanii wajjin negosheetii gona biyya Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa wajjin negosheetii taa'ee ta'e hin jiru namni kuni dictatori oromoo irratti ta'e Nobel Prize argataa jira it's a shame by the way to Norwegian it's a shame this man is a killer dictator yeah Nobel Prize argatee jechuudha har'a mee ilaalame har'a yeenya mangist ነው jettee kan falmataa jiru abashaan because why nutu du'aa jira nutu maraataa jira nutu hidhamaa jira abiyyi kan qomaለን መንግስታችን ነው መንገታችን ነው ጀራ አብይ ገሩ ባይ ኦሮሞን ቤኩ ዋንኒ ቤኩ ምኒልክ አከልማን ኦርቶዶክሲ ምኒልክ ተናደዋል ከናብ አሲን አበተኒ አላባ ኦሮሞ ኦሮሚያ ከሰቲ አኮሊ ገዲ ህንደምኒ ኢጆሌ ኢጃራኒለ ኑወኒ አረንጓዴ ቢጫ ቀይን ጋሩ ለፈጀቱ አልከኒ ጉያኑቲ ማራቱ ኢዶን ዱማቶ ሊገዲ ዴማ ጅራቹ ባይ ዘ ዌይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይኒ ናኑ ከናኖቲ ከናማራት ማሎ ጀታ ዳማ ኬሳ ማሎ ጀታ ናኑ ኦሮሚያ ኬሳ
maal hojjeta kana hamma kanatti nuuni akkam falmanneef yeroo nu dhugaa dubbachaa turre lakkii jettanii 99% kan bira dhaabbate isin ijoollee Oromoo har'a boo'aa jirtan kanadha har'a sababa keessanii namni 27 kaleessa du'e anjawaarin jechuu komin warra hamma maqaa qeerrootiin gadi yaatanii jirtani ammoo akkasuma ol deebitanii deemaa jirtan jechuudha isinidha abbaa bichuu keenya abbaa biyyaa keenya abbaa gadaa keenya ilma abbaa gadaa keenya jettanii jechuudha ilma abbaa sareeti kun ilma abbaa gadaa miti sareenillee jechuudha sareenillee minaan yoo laattaniif balbala keessan fuulduratti yaa isiniif lolti isin maqee keessan eeddi sareenillee jechuudha Abiy Ahmed dhiiga ilmaan Oromooti kan isa dachaasee fide 4 kilo kan kaa'e garuu Oromoodha bu'aa inni buuse tokko jiru gaafa mudate albaati surri isaa gaafa guutuudha kan inni Oromoo litti sassaabee Amaarattiin doorsisu argitanii dhufee afaan Oromoo dubbattee uummata garabaattiin doorsisu hini raanfateeyyuu qabsoon keenya akkamitti akka dhufe baay'ee kan sidibu ka ውጭ ሀገር የመጣችሁ ሌላ ሀገር ፓስፖርት የያዛችሁ ሚዲያ የያዛችሁ ጀዴ kan inni dubbatu meekotaan waan sitti by the way Abiy Ahmed is holding American passport he have a green card by the law green card qaba isa refugee hati manasa exactly the same mala tawfinni iddo sana dhabbatan betani simbuko kan dhaaboleen siyaasaa biyya keessatti galani dual nationality yookiin lakkuu nationality qabatanii biyya sana keessatti dorgomuu danda'an out of game isaanii godhe inni garuu America passport green card America baadhateetu kan inni mangisti taa'ee jiru kan asiin immoo kan inni fakkaraa jiru jechuudha by the way waggaa sadan har'a maaliif gadi ba'ee jechoota amma inni jedhe maaliif gadi ba'ee hin jenne gaafa OMN Jawaris mila tokkoon agaasee fi TPLF dhaabame maaliif hin jenne gaafa sana hin jenne jechuudha argitanii kun immoo maal argisiisa kufaatii mootummaa tokko biyya tokko ila mootummaa Itoophiyaa calluma ilaala Mangistu Hayilamaariyaam yoo ilaaltanii gaafa kufuuf deemu fukkara bichaan fukkara bamaadoo meedaa mafakkar argitanii fukkara jira jechuudha exactly the same enyu maqaan isaa likna asgabachuuallen TPLF exactly the same kunille akkasuma dha jechuudha ibbatti ummanni nama kanaaf kan jiru garuu ummanni keenya gowwoomu nurran jirudha nun gowwoomu nurran jiru wanta deemnuuf wanta duunuuf wanta qabsaanuuf wanta namni kaa yeroo nun jedhu kaanu beeku nurra jira wanta kaanu sanammoo galmaan gaachuun nurra jira malee yoomillee taanaan kaanee mootummaa kanaaf ammas ela maal akka gochaa jirru beekta mootummaa kanaaf kan humna amma kana kenneef nuyiidha hin kaana hin deebina keessa keenya argee jechuudha argitanii namni yerooti baay'ee dubbatu maal akka taate keessa kee beekaa jechuudha karatu ta'ee jira mootummaan kun amma tuffii ilmaan Oromoo irraa kan qabu min ma yamatu yimotaali yow bakka innas deebi'ee qabsaa'ota Oromootti fokkara garuu warra achi keessa taa'e kanaan dura nu ajjeesaa ba'e tokko ishee kan inni qabsiisee hin jiru where is Geetaachoo Asaffaa meerra eessa jira where is he hin jiru jechuudha hatu lamaan waliin taanii hataa gati baanii fajjeesaa gati baanii negotiate wajjin gati godhanii kanaaf ilmaan Oromoo ittiin doorsisu malee wali isaanii wal qabanii mana hidhaatti hin gashanne jechuudha har'a qeerroo miskiina dhaadannoo jalqaba master plan ni goote mana hidhaa keessatti daraaramaa jiru argite Konoreel Gammachuu faatu mana hidhaa keessatti daraaramaa waan isaaniif hin malle jechuudha waan isaaniif namoota maniidhaan hin malleef maniidhaa keessatti sararanii naqanii jiru jechuudha kanadha waan Oromoo ta'ee jiru kaanaa hin kaana kanaaf adaraa keessan Oromoon ittuu waliin qoodin hindumti keenya jechuudha alallee warri jiru bakkeellee warri jiru hidhannoon nu barbaachisa
hidhannoon nu barbaachisa harra jechuudha amaari nutti fakkaraa jirtu ijoolleen ishee wal ijaartee ulee amma kana akka gaazee qabattee ijoollee keenya itti reebaa jirtu wanta qabdi dudduubaan jechuudha wanta qabdi dudduubaan kanaaf ani jaalmarroodhaaf galata guddaan gasha woboodhaaf galata guddaan gasha wanti dhalli namaa arguu hin dandeenye woboon ija isaatiin argee lakki daggala keessan taa jedhee holola keessan baatee arabsoo keessan baatee yaa hamma kanatti modiinni tiroorrisee beelaaf dheebuu danda'e daggala sana keessa taa'ee har'a abdiin uummata Oromoo wobo tokkicha duwwaadha hin jiru wanti tokko ammas guyyaa lama gadi baatanii dachaatanii galtaniitu gatii ta'eef jechuudha abdiin uummata Oromoo ammallee sanumadha hindumti keenya haadachaan wobotti jaarolii amma kaleessa sassaabamanii achitti argitan kun they are prisoner wanta indaa Kamaal Galchuyyoon beenaan du'a jedheetu kan inni dubbate in argitu immoo guyyaa lama sadii booddee waan inni irra ga'u namoota amma gadi ba'anii hiriira ba'aa turanii tokkoon qabamu tokkoon in argitu tokkoon in funaanamu hojii OPDOtti kun hojii mootummaa Itoophiyaatti kun kaameraa isaaniitu taa'ee funaana hojii isaaniiti kanadha kan na aarsu kanadha kan na gubu kanadha eenyuuf gadi baatan maaliif gadi baatanoo akkamitti ol seentu akkamitti ol galtu of course gadi ariidhaan dhalli namaa gadi ba'e garuu maalidha kaayyoonsaa mootummaa kana doorsisuudha mootummaa doorsisuu mini mootummaa kana har'a yoo doorsisne borummoo kan caaluudha humna argataa ta'e mootummaa kun kan dhufu yeroo hundumaa na warri kaan immoo maaliif woboon amma yeroo akkasii gadi ba'ee lolololola jettan jirtu woboon hamma danda'utti diina isaa uummata Oromoo irraa ittisaa jira waraana Itoophiyaa hamma danda'utti gadi qabaa jira even so ummanni keenya daraaramaa jiru jechuudha dhugaan isaa immoo ba'aa jira kanaaf yoo dhuguma Oromoo taatani obbo bira dhaabbadhaa nuuni hamma masara Minilik Oromiyaa keessa dhaabbatutti hamma masara Minilik 4 kiloon sun maqaan jijjiiramneetti yaa Oromoon tokkuma guyyaa tokko nagaan argattu kanan sinin jira namni dubbachuu barbaadan nama tokkoof yaadan sinin carraa sinin kenna adara waaqa wanta mana keessaa baanuu fi beekun nurra jira nama gaddisiisa ijoolleen xobbeen dhimmi isaanii akka kanatti kanatti dhangala'uun Halo Misrak. Halo. Harka fuune. Nagama. Akkam jirta hayyaate? Jirta fayyaate. Baga nagaan nuuf. Yaada kenna dum. Gabaabsi. Yaada si kennu barbaadu. Yaada gidduu kana ta'e lamaan guyyaa kana lamaan. Isaanii dheebii keenya isaanitti mi'aayeera. Sigale yeroo hundumaa uummanni Oromoo qeerroon dubartiin dhiirri guddaan xiqqaan ijoolleen ba'ee dubbatee guyyaa lamaan booddee ol deebi'e akkati jetteeyyu. Maallaan jedhamu beektaa gidduu kana bu'aan ture baay'ee malee garaa nama raasa. Ijoolleen xixiqqoo wallaahi baay'ee na gaddisiisan. Oma tokko siin jechuun danda'u. Maallaan jettee eessa mucaan tokko ganaa siin jette boolla qotaniitu boolla keessatti isin naqanii yoo isin hidhan malee isin lafarraa hin dhumtannaan jette. Wallaahi dhugumaan sitti maanu. Waan tokko siin jechuun danda'u. Maaliif kuni uummanni keenya waan hundumaa danda'ee durii kaasee ammarraatti dhiigi keenya gabbaramee ammatti geenyee achi as deebineetu dhiigi keenya isaanitti mi'aayeetu ajjeesaa jiraatu. Abiyyi immoo nutti golfa. Akka barbaade asee, akka barbaade dubbate, akka barbaadetti nutti golfe jiraata. An kanin dubbachuu barbaadu maal sitti fakkaate beektaa Misraaqoo?
amma yoomitti akkas taana amma yoomittidha amma yoomitti kun ta'a lammata immoo Jawaar dura ofii isaati of kenne ofii isaati dhaqeetu isaanitti birame kaayyoo ittiin ba'e irraanfate waan hundumaayyuu siin jedhan dhugaa rabbiin sitti mamne gidduu kana ijoolleen du'an baay'ee nama gaddisiisu baay'ee malee waan tokko ijoollee waan tokko hin beekne ijoollee karaa deemtu hin beekne ijoollee karaa galtu hin beekne isaantu du'aa jira maaliif akka nu godhu qoy amma yoomitti dhiiga keenya dhugaa jiraatu isaan amma yoomittidha amma yoomitti Oromoon waan kana callisa amma yoomitti akkas ta'aa jiraanna nuti kanaafiyyuu jechuudha Oromoon hundumti ergaa tokkitti kana sitti maddan Oromoon hundumtiyyuu inni biyya alaa jirus inni biyya keessa jirus walga'ee ba'ee dhaabbachuu qaba ofirraa deebisuu qabna Oromaaraa warra jedhan kana ofirraa waan tokko ilaali Oromaaraan an ofii kooti fakkan ilaalutti Oromaaraan haa taatu Amaarri haa taatu falmataa jiru hamma danda'anitti falmataa jiru dhageesse nuun rakkinni keenya ijoollee keenyatti gabbarree finfinneen geenye diinatti laanne kun rakkina mataa keenyaati argite waa'ee naftanyaa minama naftanyaa kan nutti rorrisaa jirtu maaliifidha nutu gee keenya ituun fixatini OPDOtti kenne qabsoo keenya argite OPDOon immoo jiraachuutti irra jira OPDOon nyaachuutti irra jira akkuma anaafati gadi baanee hojii keenya hojjennu OPDOon halkanii guyyaa hojii ishee hojjetaa jirti akkamittiin hangorran ta'a jettee dhageesse Abiy Ahmed wanta addisuun godhurraa wanta Taayyee Dandanaa milkeessaan godhurraa warri ODF godhurraa wanta tokko adda baasnee ilaaluu nurra hin jiru indumti isaanii tokko Lammaa Magarsaa kan inni isaan addaan baasnee ilaaluuf hin qabnu namichi kun kophaa hojjetaa hin jiramin waliin hojjetaa jiru waliin immoo kan isaan hojjetanii ofii isaaniiti hangoo sanarra taa'u fedha maaliif yoo jette yoo dhuguma biyya kana bushuu yoo hin dandeenye ta'e Oromoon hayyuu qaba Maraaraa Guddinaa jira yoo adda bilisummaa Oromoo sodaatan yoo Kamaal Galchuufa sodaatan yoo Abbaa Tokkomee sodaatanii kuno kafaa'ota kenna kafaa'ota kan biyya sana keessatti kan hidhame biyya sana keessatti karaa nagaatiin kan falmataa ture warri kan biyya alaatti dhufanii heddii jedhame jechuudha argite hangoolee sheerii hangoo walii sheeriillee ummata kana wajjin hojjetaa jiran kafaa wajjin illee jechuudha argite amma yoo ilaalte Baqqalaa Garbaa namaa gadi godhanii hoolaa gabaa keessa waagaan qabne madhatu godhanii lafa kaa'anii ni jiru nama ummata Oromoo keessatti kabaju guddaa qabu gahee guddaa qabu Oromoon akka waaqaatti ilaalu sa'a godhanii lafa kaa'anii namicha kana sa'a qobaa isaa keessaa baasan jechuudha amma innis gaafa isaaf ta'u didu naannee deebi'ee dhufe kafaa'otti dabalame jechuudha nuuni hamma OPDOon lubbuu ishee jirtutti nagaan hin jiru biyya sana keessatti nuun amma naftanyaa jennee naftanyaa rabsuu adiisnu maaliif yoo jette Tigreeni qeeshee jabeeffataa jirti yaa qeeshee irratti hojjetaa jirti naftanyaan illee akkasumadha kanaaf jabaatu carraa kennaatii jabaatu Mana obboleettiin koo jettee kanarratti hundumti keessan akkas yaaddu yoo ta'e anaaf akka kootti jechuudha. Naftanyaa tokko nu goote hin qabdu. Tokko. Abiy Ahmed faa naftanyaa wajjin nu lolchiisanii jechuudha. Gadi ba'anii mootummaan tokko amma eenyu maqaa isaa Shimallis gadi ba'ee hin gadde inni naftanyochi jedhe jechuun irraan turre. Garuu that is a political inflammation. Argitanii abidda qabsiisu jechuudha. Politika irratti Oromoon asii hoo jedha, inni sun achi hoo jedha, asii hoo jedha. Giddu gudditu nun asii wallolla isaan ta'anii akkamiti boolla nu qotaa oolu jechuudha. Ta'anii boolla nu qota. Oromoon kanarraa of beekuutu irra jira. Akka marroon jedhe nuun siyaasaatti bishina hin qabnu. Ganaa fagoo jira. Ganaa gowwoomna. Ganaa. Baay'ee fagoo jirra baay'ee maaliif hin beenu waan itti baanellee waan itti du'aa jirullee hin beenu jechuudha. Oromoon itti yaaduutu irra jira gadi ba'e haa jechuun itti yaaduutu irra jira. Har'a sheemii akkamitu nama qabata
Sheemi guddaa akkamitu nama qabata. Oromoo waggaa tokko guutuu afaan qabatee taa'e yaa naannoo Wallagga Walloo Gujii daraarama kana kan hin jedhamne ala namaarratti kan hin ga'een beekne biyyi sun Itoophiyaa jettee ijaaramtee jechuudha. Kan irra ga'een beeknetu godina kana sadanirra ga'aa ture. Namni tokko gadi baatanitti istimbis jettan hin jiran. Har'a waa'ee miidiyaa gadi bee namni kawuccaa garee maxxachuu miidiyaa maamni jedhetti nama rabsu kana miidiyaa boqqolloo miidiyaa OMN miidiyaa saree miidiyaa maali tokko keessan kan gadi bee dubbatee hin jiru uummata kanaaf tokko keessan gaarummaa argitanii gaafa rakkinni balbala keessan dhufte antuutni si nyaachuu gaafa dhufte isinis gadi itti baatanii jechuudha. Antuutni gaafa si nyaachuu dhufe gadi itti baatanii. Kanaaf ofaa qusaannu tokkummaan keenya baay'ee bareeda. Wal bira yoo dhaabbanne akka kanatti agaazii dhiisi taankii dhiisi namni tokko nu danda'u hin jiru. Garuu maaliif akka manaa baanu? Maal akka hojjechaa jiru? Maaliif akka qabsoofnu? Maaliif akka duunu? Namni tokko du'uun irra hin jiru gatiin itun kaffalamin jechuudha. Harka fuuni. Neelo. Akkam misraata. Oko. Edalam. Nagaa. Baga har'a geennee kana hunda rabbiin nu garsiise. Ameen. Yaanni ani kennachuu barbaadu ati baay'ee dubbattee jirta wanti tokko wanti hafe hin jiru. Maalidha ammootuyyuu wanti keessatti ammootuyyuu nama gubu akkuma arti jette nuti gaafa wanti tokko galu akka kinniisaa gadi yaanee karaa irratti akka baalaatti harca'aa jirra. Gaafa wanti tokko xiqqoo isii of duuba wanna jedhu gallee manatti rafaa jirra. Kanaaf ammoo keessatti ilmoon hiyyeessaa miskiinni dhoqqee dhiitee bulu keessatti miidhamaa jira. Ani asirra darbee wanti ani jechuu barbaadu kana xiqqoodha kunini. Raknee hin bullu namni kenna waan tokko kabiraatii miti namni qawwee miti albee gaarii manaan qabu. Albee gaarii manaan qabu. Kun ammoo tuyyuu guruppiin barbaachisu himuun barbaachisu ani akka nam tokkootti wanti ani dhaamachuu barbaadu yoo jiraate osoo haadha keetti himin osoo abbaa keetti himin lubbuu abbaatiif abbamatu of eega gatii ta'eef yoo albeellee taate dhaltii Oromoo tokko harkatti qabattee gaafa hiriira gaafa jedhamu harka qullaa akka hin baanedha. Kanuma wanti ani dubbadhu tokko hin jiru. Galatoom. Hiriira hin jedhamaa hiyyaanaa hin dachaanaa garuu ammootuyyuu amma kaleessa akkasii yaanee suuraa Abiyyii gubnee maal jenne wallaahi Abiyyiin akka nam tokkootti Abiyyiin hin jaaladha garuu hoo baru osoo inni wanta gaarii tokko dubbate akkuma ati jette baruma suuraa Facebook ni muluu fi tishertii isaatitti dacha'anii goota kenna jedhan gootummaa isaa nuti kabeennuun ormummaa isaa nuti kabeennuun gara abbaatiin malee gara haadha abbaa akka ta'e maali wanti guddaa akka islaamaatti ani akka ilmoo islaamaatti akkattis shariyaan abbaa xiqqaallee yoo ta'e abbaa akka hin jettu beektee akka amantaatti jechaadha na dhagaa jirta inni abbaa akkatee jira haadhaaf niititti galee jira tayyib eessaan Oromoodha jennee nama kana eessaan Oromoodha jennee isaaf hunda jenna. Namicha Oromoo mini Oromooti giddiidhaan Oromoodha ittiin jedhe malee namicha Oromoo mini dhiisatti Oromoo jechuun maalidha? Kanaaf nuti yoo Gambeellaa Minilikiin keessa ka jiraatu taate nuti nama dantaa Oromoo taakuu takka muree hin kennine barbaanna malee Oromoon achi galee dantaa kennaa miti. Dhugaadha. Kanaaf ummanni kenna akka ummataatti wal gurmeesse nafxanya Oromiyaa keessa jirtu gonkuma barbadeessuu qabata. Kana infradhu hin jedhan ammallee obboleettii koo anammallee kana infradhu dhageesse nafxanyaan nuun wanta nu goote tokkollee hin jiru dhageesse warra nuun itti duunee hangorra finne keenye isaaniin ofirraa buqqisu dura gaafa isaaniin ofirraa buqqisnu
misraaq nafeeyyan ituun jaallatiin biyya isheetti galti. illa maasee bakka kanatti gaafa qe'ee kee qulqulleessite alli sin dhibbu beekte gaafa qe'ee kee qulqulleessite amma adaamaatti dirree dhala sitti ni maakottu kan nu ajjeesaa jiru rasaasa fudhatee kan ajaja dabarsee nu ajjeesisaa jiru eenyudha? Kan Oromoon akka tokko hin taane godhee kan godhaa jiru eenyudha? Oromoon inni kaan bilisummaadhaan utaalaa jira. Oromoon inni kaan komaandi postiidhaan dhumaa jira. Mootummaa akkamitti mee kun? Akkuma Itoophiyaatti yoo jechuudha. Mee bara TPLF iddoon hundumaa mini komaandi postiin Itoophiyaa guutuuttidha komaandi postiin kan jiru. Mini? Wanti misraaq wanti namicha kana wanta si dhibu keessa jechaadha. Wanta si dhibu keessa gaafa gammachuun Oromoo galuu fi gaddi gaafa gaddi Oromoo galu tokko biyya gadhiisee baqata wanta amma osoo taateen kun jecha Jawaariin garuu dheengadda jechaadha gaafa guyyaa Jawaarii san wallaahi lafti nu dhiitee bari'uu diddi. Tenne boona gaafa yookaan ka Jawaariin taruu barbaachisutu kaleessa karaa irratti hafee jira. Inni maali beektaa warra Amaaraa yeroo darbe nama meeqa ajjeesanii akka kanatti ajjeesan argite akka sanattidha kan isaan ajjeesisanii ammayyuu taanaan ijoolleen Jawaarii ammas tole jedhaniitu jijjiiramanii jirtu ta'etti Jawaariinis akkuma kanatti ajjeesu turan jechuudha. Maaliif yoo jette uduu isaanii jala kibriitii kan taa'ee jiru kanan ammas ijoolleen kun mana hidhaa keessatti du'uun argita yookiin mana hidhaa keessatti dhaqanii hidhanii ajjeesu yookiin immoo karaa irratti waa godhanii ajjeesu argite. Nuti ammas taanaan guddaan eegdonni eegdota Jawaarii saniitiif rabbiif galanni guddaa haa ta'u garuu nuti taatee kana akka waan hafeetti ilaallu rabbii fi eegdota saniif hafe malee misraaq akka waan hafeetti kuni seenaa hanga akka waaqaatti seenaa hanganan jedhamne garuu torbaan hadhaatitti eegdota Jawaarii san waan isaan godhan hin laalla hanga torbaanitti jechaadha. Tokko isaanii akkumatti jirte tokko isaanii keessaa funaanee gaafa ko'ee faccee argitee ta'een beeku yaa gaafa ko'ee faccee akka jirtutti ijoollee sana funaananii mana hidhaatti naqani. Jawaartistiin bis jedheera waa'ee ijoollee kanaa hin jenne hin yaadattu yoo ta'e. Namni maaseeta bakka kanatti Jawaar maaseeta biyyan diiguu akkuma ati ija kan keetiin argitu garara ijoolleen kun namni isa jala deema. Jawaariif ba'anii ijoolleen kun jechuudha argitu. Eeyyan Jawaar ammas taanaan jechaadha beekaadha hayyuudha jala hiriirra hamma dandeenyeen jala hiriirra haa ta'uudhaan si anasiin Jawaariin dabarfachuu barbaadu gonkuma oppidiyoon araaramni tokko hin jiru waliin hin araaraminidha gonkuma. Tole politiko jabaatu yaada malee carraa nama garrabraafiin kennaa galatoomii yaadni keenya walirraa fagoomini baay'ee namatti tola har'a dubartoonni keenya gadi baanii dubbataa jiru galatoomii mee mulgeetaa moo eenyu ture mucaan tokko sila gaafachaa ture kottoon seeneetillee anammayyuu taanaan kaayyoon nu barbaachisaa maaliif mana keessaa baanaa maaliif dhalli Oromoo dhiigni isaa dhangala'aa gar malee keessumaati mootummaan tokko nuun protecti nu gochuut isarra ture nu eeguut isarra ture nu tissuut isarra ture argitanii garuu rasaasni Itoophiyaa Oromoo duwwaadha kan hin ajjeesu uleen Itoophiyaa Oromoo duwwaadha kan ajjeesu amma baay'ee keessanii gamma sirratti waaqumtiin godhiin kana nan argisiisiin dhugaa rabbi amma deebistanii Abiy Ahmedin footoo isaa yeroo kaawwatanii dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Deebistanii jechuudha. Warri footoo Abiy Facebookii kanarra waggaa tokkoof wayi nu cannaqxan taa'uu dadhabne rafuu dadhabne Abiy malee waan tokko hin jiru Oromoon gaafadhu. Robel Balacho nanti bilbini achuma taa'e. Bloque ara setan an kan nadibu to Oromoo kun maa gowwomtu yeroo nama live irra argitanii bakka kedhe isinitti argamu mini maa bilbiltu hech
guyyaa gara biraa bilbiltanii beektu